ifeeggannoo jechuudhaan isinii dabarsa keessattuu ijoollee teenyata biyya arabaa jirtu dhiiraas ta'ee dhalaadhaas ta'ee warroota mana ijaazaa kan akkanumatti walitti dhuftan warroota akkanumatti wal jaalanne wal fuuneettanii walitti dhuftan akka feeta waliin taatanii deddeemtan ifi yookaan bultiidhaaf walitti dhuftan mana haakimaa wal geessaati akkasitti dhiiga walirraa fuudhaati wal fuudha bultii teessan bultii oowwitu godhadha yookaan kaan ammoo daqiiqa 5 jecha fedhii daqiiqa 5 jecha lubbuu teessan hegeree teessan hin galaafatina mucayyoon tun amma dura yoo minaalbaat khayaadattan ta'e hin beeku jaartii Khadiir Martuu tan Ameerikaa jirtuun laayivii walirratti seenanii turan jaartiin Khadiir Martuudha laayivii irra seentee isii tana arrabsaa turte isiin ammoo akka waan nama hariiroo Khadiirii wajji qabuutitti sirba irra sirbuu turte isiin tun nama afaan Oromoo sirritti beeku afaan Oromoo dubbatu eeganaa gaa afaan jijjiirattee Somaaloyitee wanni taate egaa ammaan tana inumaatu gurbaa tokko heerumtee akkasitti isisaniif ilmoo dhaltee eegas kuno tura keessa yeroo 5 moo 6 moo kana adda deemanii walitti deddeebi'an tana jidduu gaa khabirooti wajjin akka feete tahaa turte kuno amma ni boochi jechuu dhukkubaatitu narratti argame kanaaf if eeggadhaadha jettee boochi jechuudha boo'icha akkatti qaayetti kanaaf ilmoota kallee ni qabdi gaa namni taa'iin dadhabde waan ta'e isaatiitu itti dhufa waan ta'eef ijoollee teenya hogga namni taa'a isiniin jee akka waan gaarii seetanii dhiiraa dhalaadhaan wal keessa makamtanii biyya namaa kana keessa waan adda addaa godhaa jirtan dhugatti hedduu nama gaddisiistan diqaalaan isin keessaa mul'achuu taan diqaalaa darbiti taan kaniinaan wanni taati wanni kun hundinuu waan hedduu hamaadhaati amma gaa namni walitti dhufee bultiidhaaf kanaaf walitti dhufuudhaa jira yoo dhiiga walirraa hin fuune akkanumatti namni kun kan waliin makamu ta'e dhukkuba adda addaatiif wal saaxile jechuudha kanaaf rabbi isin haa eegu waliif ammoo gaafa bultiidhaaf walitti dhuftan abba fedhe dhiira fedhe haa ta'u obboleetii tiyya mana haakimaa waliin dhaqiitii dhiiga irraa fuudhiiti atis dhiiga irraa fuudhiiti walitti qoota bultii teessan jaaradha akkanumatti immoo wal jaalanne inninis ni bareeda isinis ni bareeddi jettanii dhukkubaaf wal kannitanii wal biraa hin fiigina namni tokko ka dhukkubatti si kannee ka dhukkuba kana si qabsiisee deemuu jira madheerti dhalaanis tanuma dhukkuba kanaan si galaafattee deemtuu jira bikka adda addaa dheeyxee waan adda addaatiin si dhihaattee si galee kanaaf if eeggannoo dirqama keessan jechuudha akka isin if eeggattan abdiira qabna